biyya goota kumaantamaa ol ka'uus gachiisuus abjuun kiyya sumaa abdiin koo hawwiin koo suma galmi kiyya. Hello and welcome to the weekly edition of Voice of Oromia, coming to you on Fresh Air Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Kun sagalee Oromiyaati. Sagaleen Oromiyaa torbaan irraa guyyaa tokko alhada dilbata yookiin sanbata guddaa sa'a 5 fi 6 jidduu afaan Oromootiin Fresh Air Radio 90.3 Minneapolis fi 106.7 St. Paul irraa qunnamtii qilleensarraan isinii wajjin godhu kanarraa amma jalqaba. Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamoo akka mooltan irra guyyaan lama baatiin eebla barri 2017 qophii har'aaf isinii qabnu keessatti oduu akkasumatti illee odeeffata isiniif qabna. Wallee garagaraatiin isin bohaarsana beeksisa adda addaatiin illee waa isin yaadachiisuudhaaf ni tattaafanna. Walumaa galatti sa'a takkitti tanaaf ballama keessan sagalee teessan sagalee Oromiyaatii wajjin akka gootan isin afeerra kanatti oduu to'aana itti dhihaadha. Bitootessa lama bara 2017 irra deebinee akka mooltan jechaa oduun har'aa kunoo. Wayyaaneen haala yeroo hatattamaa dheereessite. Associated Press magaalaa Shaggarii akka gabaasetti Khamisa dabre ajaja wayyaaneedhaatiin aangaa'onni isii sodaa mormii Oromootirraa qabaniif eega dinniina kannaniin booda paarlamaan wayyaanee mari'atee haalli yeroo hatattamaa baatii afranas deemtuuf akka itti fufu murtaa'e. Onkololeessa bara dheengaddaa Oromoon biyya guutuu keessaa sossoohee jireenya mootummaa wayyaanee akka hamatti sodaachifnaan mormii Oromoo ifirraa qabbaneessuudhaaf wayyaaneen haala yeroo hatattamaa labsitee keessattuu Oromiyaan ajaja humna waraana Command Post jedhamu jalatti baatii 6 dabreef akka bultu ta'uun ni yaadatama. Baatiin 6 raawwannaan Khamisa dabrees mormiin ammallee jiraachuudhaa fi kan dur caalaa dhoohuun akka malu waan hubattee sodaa qabduuf wayyaaneen haalli yeroo hatattamaa san baatii afranas deemtu akka itti fufu murteeffattee paarlamaa isii raggaasifattee jirti. Paarlamaan Itiyoophiyaa dhibbantaan dhibbi miseensota paartii wayyaanee kan isiin ifiif tolfattee maqaa Ihaadeg itti moggaafte ta'uun ni hubatama. Murtiin wayyaaneedhaan yoo murtaa'es paarlamaan isiitiis bakka bu'oota waan uummataatiif dubbatu osoon tahin miseensotuma wayyaanee ta'uurraa kan ka'e murtii kannaa jennaan akka wayyaaneen feetutti baatii 4 dabalaniif. Akka heera yeroo hatattamaa kanatti hiriira bahuun walgahii godhuun dubbii wayyaaneen hin jaalanne dubbachuunii fi ijaaramuunis dhorkaadha. Biittinis namoota siviiliitiin osoon tahin ajaja humna waraanaa kan maqaa Command Post moggaafate jalatti haala doorsisaa fi shororkaa qabu ni bulti. Haala yeroo hatattamaa kan ji'a 6 dabree keessatti ilmaan Oromoo kumkudhannootaan hidhamanii torchara wayyaaneedhaatiin miidhamanii gariin dargaggeeyyii Oromoo achi buutee tahanii jiran. Tarkaanfiilee akkasiisan itti fufuudhaaf ji'a 4 kan biraa dabalachuudhaan yeroo miidhaa uummata irratti dheeressuudhaaf mormii karaa nagayaa Oromoon kaasuudhaaf malu hanqisuudhaaf haalli yeroo hatattamaa kan baatii afranas deemu kun itti dabalame ja'an. Wayyaaneen Walloo keessattis Oromoo irratti lola bante. Oduun Walloo keessaa naannoo Khamiseetii sagalee Oromiyaa dhaqqabde akka mirkaneessitutti wayyaaneen uummata Oromoodhaatii fi uummata Affaar kanneen bara dheeraadhaaf waliin jiraachaa bahe jidduutti xifaa uumuudhaaf maqaa Affaariin Oromoo irratti duula bante. Akka gabaasaa tanaatitti lola torbaan dabre ta'e irratti jiraataan Oromoodhaa tokko yoo wareegamu loltoota wayyaanee kanneen maqaa Affaariin Oromoo irratti bobba'anirraa namni hedduunis du'uun akkasumatti illee namni gariin madaa'uun gabaafame. Gabaasaa tanarraa akka hubatametti naannoon tuni lafa Oromoodhaa tan mootummaa naannoo Amaaraatiin marfamte ta'uurraa Oromoon godinaa biraa karaan ittiin dirmataniif amma dura hin hubatamne. Naannoo Bordoddee tan Harargee dhihaa keessattis wayyaaneen maqaa liyyuu poolis ja'u jalatti dahattee torbaan dabre haarayaan lola bantee jirti. Lola kanarratti miidhaan ga'ullee hagam takka akka ta'e amma dura hin beekamne.
Torbaan achiin duraatis loltoonni wayyaanee kan maqaa liyyuu poolis moggaafatee uummata Oromoo irratti bobbahee godina Baalee aanaa beeltuu ganda addeelleetti uummata nagayaa irratti lola bananii Oromoo irraa namni 4 wareegamee humna waraana wayyaanee kan maqaa liyyuu poolis moggaafatee kanarraa ammoo namni 13 dhumuun ni yaadatama. Magaalaa Asabootittis basaasonni wayyaanee manneen ijoollee Oromoodhaa kanneen asiin dura mooraa waraanaa Xollaayitti hidhaman irratti halkan alaabaa Oromoo maxxansanii ganama waraanaa fi poolisiin federaalaa isiniitu alaabaa tana maxxanse nama maxxanse baasaa jechuu daran dargaggeeyyii Oromoodhaa 7 mooraa waraana mi'eessootti hidhanii jiran. Dargaggeeyyiin Oromootu ni badii dalaganii osoo hin ta'in Oromoo tahuu qofaaf hidhamanii mooraa waraana wayyaanee keessatti dararamaa jiran. Aanaa Limmuu Saqaa magaalaa Antigoo tan godina Jimmaattis wayyaaneen mana waldaa dargaggeeyyii Oromoo ifmaaf gubdee murna badiitu gube jechuudhaan dargaggoota yakkuu daran lafa manni irraa gubate fudhatanii abbootii qabeenyaatiif raabsuudhaaf akka deeman odeeffama. Mana waldaa kana keessatti dargaggeeyyiin Oromoo wayaa hodhuudhaa fi suphuu akkasumatti illee daldala biraatiif haajaa itti bahaa turan. Shashamannee Arsii dhihaattis wayyaaneen ijoollee Oromoo kanneen dhibbaan lakkaawaman baatii 6 oliif bakka hin beekaminitti eega hiiteen booda gadi lakkisuun mirkanaa'e. Gara biraatiin yeruma gabaabduu dabarte tana keessatti ilmaan Oromoodhaa kanneen lakkoo isaan 290 gahan godinuma Arsii dhihaatirraa hidhanii manneen hidhaa garagaraa keessatti dararaa jiran. Namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin kan biraatis naannoo Dodolaatirraa akka hidhamanis ni odeeffama. Aangaa'onni OPDO'dhaatis namoota hidhaman kanarratti ragaa ifumaaf tolchanii mana heeraatti dhiheessuudhaaf akka deemanis kanuma wajjin gabaafame. Magaalaa Itayyaattis wayyaaneen OPDO keessaan dargaggoota dhibbootaan lakkaawaman walitti qabdee mata matatti qarshii 400 baasaa isin jaarraa yoo jettuun dargaggeeyyiin Oromoo Itayyaa walgahii facaasanii yaa'uunis gabaafame. Tarkaanfii dargaggeeyyiin Oromoo fudhatte kanaan basaasonni wayyaanee akka qaanyawanis mirkanaa'e. Magaalaa Nageellee Booranaattis wayyaaneen OPDO keessaan ilmaan Oromoo kanneen bakka garagaraatti hidhamaniin isin gadi lakkifnaa mata matatti qarshii 10,000 baasaa jechuun gabaafame. Qabeenyi wayyaaneen hidhamtoota irraa gaafachaa jirtu kun waan hin fakkaanne ta'uun yoo beekamu durumaanuu badii takkaan malee hidhaa nayxee dararuu daran qabeenya irraa saamtee Oromoo hiyyoomsuudhaaf karoora qabdu mul'isa warri ja'an hedduudha. Magaalaa Najjoo tan Wallaggaa dhihaattis waraanni wayyaanee nama hidhaa jiraatullee barattoonni Oromoo mormii dhageessisan. Akka gabaasaa tanaatitti barattoonni mana barnoota qophaa'ina magaalaa Najjoo mormii isaanii dhaadannoolee dhageessisuudhaan akka dhawwaaqan hubatame. Mormii tanarraa rifachuudhaan loltoonni wayyaanee barattoota hamma tokko ukkaamsuunis kanuma wajjin gabaafame. Sochiin mormii tana fakkaattu Wallagga guutuu aanaalee adda addaa keessattis akka dhoohaa jirtuun himama. Magaalaa Amboo keessatti sochiin barattoota Oromoo haarayaan dhagayamaa jira. Akka gabaasaa sagalee Oromiyaa dhaqqabdeetti Amboo keessa mana barnoota qophaa'inaatii fi mana barnoota Future Generation keessatti mormiin haarayaan dhoohuun mirkanaa'e. Mormii tanarratti barattoonni dhaadannoo mirga abbaa biyyummaatii fi kan biraa jajjabaa dhageessisuu daran hidhamtoonni siyaasaa akka gadi lakkifaman gaafatanii jiran. Waraanni wayyaaneetii fi agaaziinis barattoota mormii dhageessisan kanarratti dhukkaasa akka bananis kanuma wajjin gabaafame. Gabaasaan tun akka jettutti waraanni wayyaanee barattoota keessaa hamma tokkos hidhee jira. Magaalaa Osloo tan biyya Noorweeyitti Oromoon hiriira nagayaa bahe. Gabaasaan magaalaa Osloo tan biyya Noorweey irraa nu dhaqqabde akka mirkaneessitutti Oromoon biyya Noorweey magaalaa Oslootti dhaadannoo garagaraa qabatee hiriira nagayaa bahuun mirkanaa'e. Hiriira kanarratti hidhamtoonni siyaasaa akka gadi lakkifaman gaafachuu daran loltoonni wayyaanee gara daangaadhaa maqaa liyyuu poolisiin Oromoo irratti bobbaafte akka dhaabbatus gaafatan. Mootummaan Noorweeyis humna waraana wayyaanee gargaarsaan dandeessisuurraa akka if qusattu gaafatanii jiran. Paartiileen mormitootaa 3 marii wayyaaneedhaa wajjin deemaa jirtu keessaa bahan. VON magaalaa muummittii Ameerikaa Waashingtan DC irraa akka gabaasetti jaarmayoonni mormitootaa 3 Madirak Samaayaawidhaa fi Mallaa'u Amaaraan marii wayyaaneedhaa wajjin geggeessaa turan keessaa if baasanii jiran. Jaarmayoonni kun marii tana keessaa if baasuun eega bakka qaamni sadaffaa jirutti mari'achuu barbaanna ja'anii wayyaaneen ammoo lakki nutuu ni geenya jetteeniin booda ture dhaggeeffatoota sagalee Oromiyaa jaalatamu oduun irraa raawwatte.
sagantaan sagalee oromiyaa deeggarsa Elsa Abaateetii fi Addis Traavil ni gargaaramaa muuxannoodhaa fi ogummaa bakka bu'ummaa waggoota 15 oliif qabnutti gargaaramuudhaan addunyaa guutuu keessatti karoora deebisaaf qabdan irratti isin gargaaruudhaaf qophiidha. Addis Traaviliin bakka mijaawaa 1821 Yuunivarsiitii Avenuu Seenpool keessatti argama. Odeeffannoo caaluu argachuudhaaf 651 duwwaa duwwaa yookiinis addistravel.net irratti nu qunnama. Did you know KFAI can take your old car, truck, motorcycle, or camper donation? It's true, and what you may not know is, it's easy. Log on to kfai.org to find out more about donating a vehicle to sustain KFAI programming. It doesn't matter if you drove it last week or last decade. We can tow it away and let it serve you one more time through funding the radio you love. Donate a vehicle at kfai.org. This is Leah Hansky, station manager from KFAI. I'd like to say thank you to all of our hardworking show hosts and our tireless volunteers for helping out with our spring membership drive. And most importantly, I'd like to say thank you for your generous investment in community radio. There is still time to give. You can pledge anytime, any amount online at kfai.org. Thank you for keeping KFAI on the air. Support for KFAI comes from the Electric Fetus, your local record store for over 48 years, now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. Beeksifni aanu Oromoo Federalist Congress kan jedhuudhaan kenname ammaan tana jaarmayni kun Saturday yookaan April 8 torbaan as deemu kana jechuudha. April 8 bara 2017 sa'a lamarraa haga sa'a jahaatti qophii qaba. Waa'ee biyya irratti haala deemaa turee fi ka'ammallee deemaa jiru warraaqsa Oromoo irraa ibsa kennuudhaafi. Kanaafuu isinis as Minneapolis keessatti jechuudha bakka itti gaggeeffamu Urban League Building 21 duwwaa Plymouth Avenue North, Minneapolis, Minnesota 55411. Irran isinii deebi'a. 21 Plymouth Avenue North, Minneapolis, Minnesota 55411 bakka Urban League ka jedhamu karaa North Minneapolis kana keessatti akkasitti Koongireesii Federaalawaa Oromoodhaa walgahii qabaachuu isaa ibsa guddaa kennuudhaaf isin waamee jira. Hirmaattonnis hedduu kana quba qabaadhaa. Kanuma. Nari bilisumma wali nanamaju Kero noromia ulkani farmaju Abba garata warri balu galte Waso sena bektu sena kenya walte Oromo takkage rasasan daragde Malya de tigaru alaga filate Rike chagarbuma gachan waradina Dinaf karabanti gurgurachun sena Nyaba wala bumma warra sammu gade Digalammi goti sinturu gubare Hirreti reda jenne waliyane Rasasa wayane lammi genya damne Kaya Oromo kaya sabago Amma yunga bumni garuma jirana Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamoo raantan odeeffata isiniif qabna odeeffannisanis waa'ee torban lama booda as magaalaa lakkuu tana keessatti gaggeeffamuudhaaf jiraatu kan Global Gumii Oromiyaa jechuudhaan beekamu irraahi raantana keessummaa isiniif qabna keessummaan keenyaas warra koree qopheessituu bu'uureeffama yaa'ii bu'uureeffama Global Gumii Oromiyaa yookiin immoo Gumii Oromiyaa addunyaarraa Dr. Asaffaa Jaalataatu ana wajjin jira.
Dr. Asaffaa dura na dhageessaa qilleensa irratti tursiise. Nan nagaa. Tolee bareedaadha eega dhageesseefuu haasawaa keenya jalqabuudhaaf Global Gumii Oromiyaa yookiin immoo Gumiin Oromiyaa addunyaa innummaan kun maaliif barbaachise yoo siin jee namni tokko akkamitti deebifta? Gaaffii gaariidhaa galatoome obbo Jaliil. Duraan dursee jaarmaan kun yookiin gumiin Oromiyaa addunyaa maal ta'een ibsa. Gumiin Oromiyaa addunyaa jaarmaa hawaasa biyyoolessaa afaan faranjiitti Civic National Organizationidha. Kun immoo jaarmaa Oromoo institution Oromoo adda addaa walitti fiduudhaani rakkoo uummata Oromoo mudachaa jiru karaa hawaasaa, karaa dinagdee, karaa politikaa, jaarmaa politikaa walitti dhufanii mareedhaan waa'ee rakkoo uummata Oromoo kan irratti hojjechuudhaaf wanta irratti xiyyeeffatee ka'e. Sababi isaa immoo akkuma beeknu 2015 2016 ammallee taanaan ummati Oromoo diddaa agarsiisee biyya isaa keessatti diddaa agarsiisu jaarmotiin Oromoo warra politikaas haa ta'u warra amantiis haa ta'u waan Oromoon qabu hundumtuu akka gaariitti rakkoo uummata Oromoo irra biyya keessa gahaa jiru kana gargaaruu hin dandeenye. Sababi isaa akka gaariitti waan hin ijaaramnee fi humni Oromoo fi horiin Oromoo gargar faca'ee waanta jiruuf kanaaf gumii kana ijaaruun barbaachisaa ta'e ergamaa gumii jaarmaa hawaasaa kan Oromoo hundumaa walitti qabu. Tokkoffaa akka Oromoon jiraachuuf Oromoon akkuma ilaalaa jirru badiisa guddaatu irra gahaa jira. Lamaffaan immoo badiisa irraa Oromoon kan ooluu danda'u yoo ofiisaaf humna ta'ee jaarmaa political power yookiin humna politikaa argate biyya argate qofa waan ta'eef waan kana lama irratti xiyyeeffatee socho'aa jira. Akkuma beeknu Oromoon du'aaf ajjeechaa saamicha guddaatu irra gahaa jira. Akkuma beeknu dubartiin Oromoo gashaantiin yookiin immoo durbi xixiqqoon dhiirri jaarsi ijoolleen barataan ajjeefamaa gara laafina tokko malee fannifamaa kolaafamaa gudeedamaa badiisa guddaan akka gaarra jiru beekamaadha. Kun jechuun egaa sanyii duguuggaatu Oromoo irra gahaa jira. Kun dhugaadhumatti Oromoodhaaf jireenya Oromoof baay'ee sodaachisaa waan ta'eef kanarratti fala tokkotti barbaaduudhaaf akkuma beeknu har'a namooti baay'een illee hin beekan malee har'a wanni turuun Oromoo onneen Oromoo wanti baay'een Tigreen mootummaan Tigree gurgurachaa jira. Fakkeenyaaf kana maalitti beektannaa jettee yoo namni tokko ajjeefame akka tilattee owwaaltu si dhowwu reeffa isaa sitti agarsiisanii saaxinii keessa kaa'aniitu saanduqa keessa kaa'aniitu dhossanii dhaqanii akka owwaaltu si godhu. Kun maaliif nama Oromoo nama du'ellee isa du'e isa bakkeetti faca'e caalaa isa hospitaalatti du'e isa iddoo baay'eetti du'e qaama isaa keessaa guuratanii biyya lafaarratti gurgurachaa jiru. Isa kaan immoo Oromoonni kaan du'e lafee adiin biyya Oromiyaa keessatti akka namni baay'een himutti waraabessi nyaatee lafeensa biyya Oromiyaa keessa faca'ee iddoo baay'eetti lafee Oromootu lafarraati iddoo baay'eetti fa. Yeroo egaa akkuma laallu biyya lafaa keessatti yeroo bineensi illee adurreen illee sareen illee kabaja guddaa argattee ilmi Oromoo ta'uu isaatii fi kabaja dhabee owwaalcha illee dhabee bineensaan nyaatamaa jira. Kun egaa Oromoon dhugaadhumatti yoo falatee of ijaaree humna ta'ee humna isaa walitti qabatee rakkoo kanarratti hin hojjenne rakkoo guddaa irra gahaa kan jedhuuf yaadi gumii kanaa dhufe. Gumiin kun immoo attamitti hojjetannaa jennee gumii ijaaruun kun attamitti hojjetannaa jennee Oromoon waliin mari'atee pilaatfoorm iddoo marii tokko qopheeffachuudhaan waliigaltee yookiis immoo Oromoo National Consensus karaa demokiraasii karaa ilaafilaameen sirna gadaa irratti hundaa'uudhaan waa'ee biyya isaa irratti hojjechuudhaaf akka durii wal saamuu wal xiqqeessuu wal hamachuu dhiisee wal duukaa akka hojjetuu fi kun maaliif barbaachisannaa jenne akkuma sila kaase
gumiin kun yaadisaa biyya wallaansoo biyya keessaa gargaaruudha. Attamitti gargaarannaa inni karaa horii, karaa ilaalchaa, karaa poolitikaa, karaa dippilomaatik piroosesis biyya keessatti wallaansoo jiru gargaaru. Lammaffaa rakkoo uummata Oromoo mudatee jiru karaa ilaalchaa, karaa hooggansaa, karaa jaarmaa rakkoo guddaatu uummata Oromoo mudatee jira. Yoo Oromoon rakkoo kana mudate malee jiraachuudhaafis waan tokko jechuu wanta hin dandeenyee fi irratti mari'atee yaada olii galtee irratti tooftaa fi istiraatejii adda addaa baafachuudhaan uummata hundumtuu ol duukaa tocho'ee akka inni hojjetu gochuudhaaf yaadaa jira. Sadaffaan akka Oromoon akka gaariitti hubatee tokkoon Oromoo akka kana duraatu hin faca'in Oromoon miliyoonii 50 kan ta'u kun keessumaa warri ala jiru kun akka isaan waan hojjetamuu qabu waan piraaktikaalii wanta barbaachisaa ta'e irratti hojjetanii uummata isaanii akka inni badiirraa oolchuu akka isaan gochuuf irratti hojjetanii waan Oromoon qabu taalentii yookiis beekumsa Oromoon qabu horii Oromoon qabu waan hundumaa olitti fiduudhaan akka gaariitti qindaa'ee uummata Oromoo akka hojjetu gochuudhaaf egaa Oromoo ol duukaa tochoosanii akka ol duukaa hojjetu gochuudhaaf kunis immoo Oromummaa guddisaa national Oromummaa hin jedhu ilaalcha Oromummaa akka Oromootti akka biyya tokkootti akka hawaasa tokkootti akka uummata tokkootti ol duukaa dhaabbatee tokkummaa isaa jabeessee jireenya isaa fi gara fuulduraatti immoo mootummaa mataa isaatii akka inni ijaarratee waa hojjetu gargaaruudhaafitu gumiin Oromiyaa addunyaa kun ijaaramuudhaaf deemaa jira jechuudha. Tole ammaan tana egaa gumiin Oromiyaa addunyaa sadarkaa sanitti uummata Oromoodhaa sossoosuudhaaf kan deemu taate paartiilee Oromoodhaa jaarmiyoota Oromoodhaa poolitikaa warra hordofsiisuu kan garaagaraa kanaatu jira isaan kunis hojjechaa jiran maali gumiin Oromiyaa addunyaa kun bakka isaanii san fudhachuu barbaadamu maal jechuudha? Gumiin Oromiyaa addunyaa waan Oromoon qabu hundumtusaa jaarmaan Oromoon qabu afooshaadhaa kaasee poolitikaatti amma amantaatti hundumaa walitti fidanii wajjin mari'atanii akka hojjetan malee iddoo bu'uudhaan miti. Giddu galeessatti walitti dhufanii mari'atanii waan qaban hundumaa mareedhaan utuu balleessin akka uummata tokkootti akka nama biyya tokko qabuutti wajjin mari'atanii waa hojjetan malee namni jaarmaa isaa qabatee ma jiraata namni jaarmaa namaatti hin bu'u jaarmaa namaa inni ilaalu keessa lixee waan dubbii jaarmotiin hojjetan keessa hin naqu isaan waan barbaadan hojjetu. Jaarmotiin kun hundi isaaniiyyuu indipendentii ta'uu mataa isaanii waan barbaadan hojjetu garuu dhimma amma dubbataman irratti waliin mari'atanii waltajjii tokko irratti waliin mari'atanii akkamittiin uummata keenya gargaarra maal goonu akkamittiin saffisiisaa gargaarra akkamittiin risoorsii keenya yookiis immoo qabeenya keenya walitti finnee beekumsa keenya walitti finnee gargaarra jedhanii mari'atu malee waanuma qabatanii jiraatu jaarmolii sana keessa lixu gumiin Oromiyaa addunyaa. Tole bareedaadha. Manta gaaffiin kanatti aanu kan biraa wanni baruu barbaannu bara 91 faarraa jalqabee jaarmiyoonni Oromoodhaa walitti dhufanii waliin hojjechuudhaaf tattaafatanii akka turan ni beekama. Yeroo sanitti hamma danda'an tattaafatanii ammoo waliin buluu hin dandeenye uummata akkallee hojjechuu hin dandeenye ni fashalan. Kaarraa kana maaltu adda godhare? Kanarraa kana adda isa godhu lafa wallaansoo Oromoo irra ga'e sadarkaa haaraarra ga'e. Yeroo calqabaaf Oromoon uummata Oromoo dur cal jedhee lallaafee ture ol duukaa harka ol qabatee abbaa biyyummaa isa calaqqisuudhaan an abbaa biyyaati ofiin ana bushaa nyaati mootummaan Tigireen irraa badduudhee wallaansoo qabee yeroon wallaansoo qabu kana rakkoo guddaatu irra ga'ee gadadama guddaatu irra ga'ee balleessaa guddaatu irra ga'ee yeroo kanatti yeroo badiisaa kana uummata Oromoo gargar faca'ee hojjechuu hin danda'u. Lammaffaa yeroo sana jaarmotiin walitti dhufanii fa'aa walitti baquu barbaadanii alaansii uumuu barbaadanii kun garuu olmatti dhufanii walitti hojjechuudha. Yeroo sana jaarmaa poolitikaa qofaadha amma garuu jaarmaa poolitikaa qofaatu hin ta'in jaarmoliin Oromoon qabu hundumtuu walitti dhufee waliin mari'atee akka hojjetuuf maaliif yoo jaarmaa poolitikaa qofaa ta'ee isaan walii galuu dhiisuu danda'u
olin dorgommuu danda'u garuu uummata ajjin dhufanii ta'anii uummata duukaa waan hojjetanii fi isaan illee uummata ajjin olii galanii waa'ee dhimma uummataa biyyaa irratti akka isaan hojjetan isaan gargaara. Isaan illee uummata kana akka uummata kun isaan gargaaree waan isaan barbaadan hojjechuudhaa fi tooftaa adda addaa burqisiisuu danda'a. Isaan illee gargaaruu danda'a. Kanaaf kun adda yeroon isaas addaa waan gumiin hojjechuu barbaadus adda isa duriirraa. Kanaaf abdii guddaa qabnaa. Gumiin kun yoo ijaaramee waan Oromoon barbaadu hojjetannee abdii guddaa qabna. Hayyee kunillee gaariidha. Wanni tokko jaarmiyoota Oromoodhaa keessatti rakkoo tahee kan jiru yookiin immoo akka Oromoon ilaalutti bakka hedduudhatti wanni ilaalu tokko rakkoo amantii, rakkoo naannoo sababa akkasiitiin wal filu sababa ammoo jaarmee siyaasaadhaatiin wal filuudhaatun akka biraatti jajjabaatteeti bakka hedduudhatti dirreetti mul'atti. Waan kana global gumii Oromiyaa keessatti akkamitti ilaaltan akkamitti bakka tana bira dabruu dandeessan? Dhugaa waan Oromoo kun gaaffiin Oromoo kun dubbii cimaadha. Yeroo qormaata goon waan baay'ee arginaa rakkoo guddaan kan ta'e argamu Oromoon tokko ta'uu dhiisuusaa amantii baay'ee qabaachuu isaatu hin ta'in akka polotikaan Oromoon itti hojjetu old political habits iddoo xinnootti of ijaaranii guddinaan akka biyyaatti utuu yaadin warri polotikaan illiitiin hojjechuu dadhabuudha malee amantii adda addaa qabaachuu miti. Polotikaan illiit yookiis immoo warra keessaa baratan isaantu wal dorgommii fidee waliin mari'atanii hojjechuu dhiisuudhaan rakkoo guddaa dhalatee kun immoo akka namni wal shakku akka namni wal bira taa'ee mari'anne takki ofittummaa yookiis immoo political opportunism waanuma aangoon dhiyoo jirtu fakkaatee namni baay'een wal saamu wal hubachuu dhabuu wal ijjiin ta'anii mari'achuu dhabuu kuni uummata Oromoo hin balleessaa. Yoo itti fufee akka amma kanatti itti fufee jaarmoliin illee yoo jabaatanii rakkoo amma jiru kana hubatanii gara fuulduraatti fooyyessanii yaada isaanii fooyyessanii akka biyyaatti akkamittiin wal wajjin hojjenna akkamittiin ilaalameen wal wajjin deemna yoo jedha jechuu baatanii diinni illee harka keessa naqatee isaaniin borcee diinni horii guddaa qabu biyya alaatti fira baay'ee qabu isaaniin borcee walirratti galagashee akka isaan wal nyaatan godhaa. Kanaaf tokkoon Oromoo jaarmotiin Oromoo amantiin Oromoo kan Islaamaa ta'uu kan Kiristaanaa ta'uu kan Waaqeffataa ta'uu keessa deebi'anii yaaduudhaan akkamittiin uummata keenya badiirraa hambifnaa akkamittiin jabaannee humna taananii keessa deebi'anii akka isaan yaadaniif gumiin iddoo maree huumee akka namni mari'atee yaada haaraadhaan gara fuulduraatti ol duukaa tocho'uutu barbaada irratti hojjechaa jira. Kana egaa kun salphaatti ta'a jechuun miti rakkoon hin dhalatu jechuun miti irratti hojjechuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma nuti warri gumii irratti hojjennu sabboontota Oromoo jaarmoota baay'ee keessa kan turan iddoo biyya adda addaa irratti warri dhalatan warra kana durallee wal bira ta'anii hojjennetu rakkoon kun walitti fidee akka isaan waliin mari'atanii rakkoo Oromoo kana irratti hiikaa fiduudhaaf koree qindeessitu ta'anii irratti hojjechaa jiru. Kun fakkeenya gaariidha. Akka inni ilaallutti yaadi kun uummata Oromoo keessallee polotikaa adda addaa keessatti illee hirmaatamee akkasumatti Oromoon rakkoo ammarra jiru kanarraa ka'ee diddiirama fiduudhaaf irratti hojjechuudhaaf gumiin waan kana irratti hojjeta. Kun yoo namni olii galee itti ka'ee gumii ijaaree rakkoo kana hiikuu danda'annee yaadna. Hayyee gaariidha. Gabaabduun takka tan biraataniin gaafachuu barbaadu yoon jaarmee qabaadde ifiifuu hojiin jaarmee xiyyaatu na rakkiti. Jaarmee biraa keessatti jaarmee xiyyaas fidee waliinii hojjanna jechuun kun ammaas rakkoo dabalatti taati akkamiin godha? Jaarmaan waan hojjennu waan murtaa'aadha. Waan murtaa'an tokko biyya keenyatti rakkoo keessa jira attam goona. Wallaansota biyya keessa tochaa jira akkamittiin gargaarra. Fakkeenyaaf biyya alaa irratti obbeessisuu barbaannaa dippiloomaatikaali akkamittiin mari'annee yaada tokkoon biyya lafaatti mul'ifna. Hojii masaan hojjetan hojii baay'ee qofaatti isaan fiiganitu walitti fidee walitti cuunfee akka inni irraa hir'atu godhaaf. Kanaaf jaarmoliin kana keessatti yoo hirmaatan hojjetanii jaarma hojiin isaanii laafaa fi
isaanillee hojii isa barbaadan qofaatti isa barbaadan irratti xiyyeeffatanii baay'isanii hojjechuu danda'u. Isa kaan immoo akka dabootti yookiis immoo wasaasaa ol duukaa hojjetanii daboo olii ta'anii ol duukaa hojjetu akka durii ol saamuu dhiisanii ol irratti bobba'uu dhiisanii humna isaanii isa waan negatiivii waan hamaa irratti balleessan dhiisanii ol amanachuudhaan ol duukaa ol bira ta'anii mari'achuudhaanitu yaada haaraa of keessatti fiduudhaan isaaniif illee hojii isaanii shaffisiisan ilaalla. Ayyee galatoomii gaaffiin biraa tatanaa wajjin deemtu jaarmee tokkootu isin duuba jiraatee isinii kana akka gumii Oromiyaa addunyaa kana jaartanii fi tooftaadhaaf isin irratti dalagatee karaa biraatiin deemaa jira. Shaneedhaatu isin duuba jira. Wanni jettu magaalaa keessa haasawamti. Waan kana akkamitti nu deebiftan? Dubbiin kun dubbii dharaati. Dubbii namoota akka Oromoon ijaaramne warra barbaadan akka Oromoon faca'ee humna hin taane warra barbaadantu waan akkasii facaasa malee jaarmaa kana booddee eenyu tokko illee hin jiru. Warri walitti dhufe warri gumii kana ijaaruudhaaf koree qindeessitu ta'ee hojjechaa jiru. Jaarmaa keessatti baay'een isaanii warra jaarmaa keessatti jaarmaa tokko duukaa buutuu hin ta'in Oromoon rakkoo guddaa irra ga'ee jira. Jaarmaan tokko faca'ee Oromoo bilisa baasuu hin danda'u. Jaarmaan tokkollee akka dur yaadamaa turetti jaarmaan tokkollee Oromoo bilisa baasuu hin danda'u. Jaarmaan Oromoo hundumtuu gatii qaba, iddoo qaba, waan hojjetu qaba, ol duukaa mari'atee hojjechuu qaba. Warra jedhutu walitti dhufee waan kana hojjechaa jira. Kanaaf dubbii jaarmaa warra waamne keessaa kan didee si'a lammaffaa si'a sadaffaa waamdee dhufellee jaarmaa adda bilisummaa Oromoo isa namni Shanee waamu kana didaa turan illee dhumarratti yeroo baay'ee booddee dhufan. Lammaffaa fakkeenyaaf amma ana fa'iitu Shaneedhaan ilaalu. Ani dhugaadhumatti naa dubbatte himuun gaariidha. Ani adda bilisummaa Oromoo yeroon barataa ture biyya keessa ture malee eegan biyya ladaaf alaa dhufee eegan barachuu calqabee eegan barsiisaa ta'ee jaarmaa tokko keessallee galee miseensa hin taane. Garuu dhuguma adda bilisummaa Oromoo yeroo baay'eedhaaf deeggaraan tureetu adda bilisummaa Oromoo iddoo baay'eetti caccabee rakkoo guddaa keessa lixin nan deeggarasi simpataayiziin godhasan ture. Waggaa 10 fuuldura wanta deemaa jiru kuni sirrii ta'uu dhiisee wallaansoon Oromoo iddoo danqaa keessa wanta lixee fi ani jaarmaa tokkollee qofaatti baasee deeggaruu nan dhiise. Fakkeenya ana fayyada kan isaan hamatan. Akkuma ati beektu gaaf tokko interviyuu na gootee jirta waa'ee gumiin ijaaramuu qaba jedhee gara waggaa 19 ta'a. Deeddiin polootiksii keessa Oromoon lixee jira innaan isaan illee natti ka'anii iddoo baay'eetti na hamatanii na abaaraa akka isaan turan atillee beektaa. Yeroo baay'ee isaan yeroo maccaatu lama fakkeetti hojjennu isaan ijjiillee akka ol labaa jiru warri miidiyaa keessa jirtan hin beektu. Ani turee dhaga jaarmaa tokko duukaa jaarmaa tokkotti hidhadheen hojjedhu kan jiru narra ga'e. Maaliif uummati Oromoo rakkoo guddaatu irra ga'ee jira, dhumaatitu irra ga'ee jira. Dubbii jaarmaatu hin ta'in dubbiin Oromoon akka uummataatti jiraatee jiraachuu qaba kan jedhu yaadee eegan ga'ee tureeraan. Kun immoo kan inni ta'uu danda'u Oromoon hundumtuu warri waa'ee biyya isaatti dubbatu jaarmaan isa ta'u gatii guddaa qabu Oromoon ol duukaa dhaabbatee ol duukaa yoo tochee malee waan tokko jechuu hin danda'u kan jedhu irra ga'ee tureera fakkeenyaaf waa'ee kun dubbaddaa. Ittaanee immoo jaarmaa Oromoo tokko irratti yoo ati jaarmaan sun xinnaa irratti itti babbaate nama baay'eetu isa duukaa jira sababa baay'eedhaani nama baay'eetu sitti galagala. Kana muuxannoo wanta baay'ee irraa arganneef hiriyoottan koos warra hojiin hojjennus waanuma kana arganiitu wallaansoo keessa bara dheeraa keessa muuxannoo kana kan argineetu yaada keenya walitti dhufee gumiin kun dhaabbachuu qaba kan jedhu hundeemna malee jaarmaa tokko jalatti illee nuti hidhamnee hin jirru yaada jaarmaa tokko irratti yaada fudhannee hin jirru namni soobee maqaa nama balleessu baay'eedha propagandaan hammaateera karaa baay'eedhaan deemaa kuni karaa alaa diinatu horii bitee facaasee godha karaa keessaa immoo warri poolitikaa bishinaan argatin yaada isaanii akka gaariitti hin bishaatin waanuma xinnoo argachuuf jedhanii olola akkasii adeemsisu malee
nuti jaarmaa tokko jiru jaarmaa hundumaaf kabaja qabna jaalala qabna akkuma kana dura waamne wajjin mari'achaa turre nama tokkollee tokko ol hin caalchifnu yoo kana goonillee badiisatu dhufa kufaasitu dhufa oromoon uumammaa ko maal jedha firoomanii hin gabnoomaneedha ega galutti baafne ol duukaa hojjenna jenne teellaa dhaabanne waan biraa hojjechuun waan hojjennu yoo balleessu waan ta'eef warri wajjin hojjennu warri gara nama 200 ta'an nama baay'ee ta'anii warri gumii kana qindeessaa jiran waan akkasiirraa warra fagaatan warra ol duukaa hojjetanii hojjechuudhaaf dhimma Oromoo irratti babba'an jedhee yaada kenna. Tole Dr. Asaffaa wanni biraa wanni gaafachuu barbaadu ammaan tana as Minnesota tanatti walga'iin geggeeffamuudhaaf jiraatti walga'ii tanarratti maal arguuf jiraanna yaa'ii guyyaa sadeen kanarratti maal wanni nuti arguudhaaf jiraannu mee dhaggeeffattoota keenyaaf yoo ibsite. Gaafa duraa waan arguuf jira kan ibsuuf deemnu waa'ee gumiin akka itti ijaaramu gumiin maal akka ta'e dokumenti adda addaa kan qabu ibsinaa fi keessumaa Oromoon yeroo utuu namni isa hin cabsin ummata cimaa ummata boonaa ummata humna qabu akkana ta'e ummati kun waggaa 100 asitti dhiibbaaf rakkina guddaa irra gahu malee dura akka inni cimaa ta'e yeroo tokkummaa qabaataa ture yeroo inni gadaadhaan bulaa ture yeroo siiqqeedhaan bulaa ture ummata cimaa ummata boonaa ummata kabajamaa ummata nyaapa isaa ofirraa dhowwaa ture ta'uusaa agarsiifna. Egasii booddee immoo kolonii itti dhufee rakkoo guddaa isa kee buusee ammallee Oromoon rakkoo guddaa akka jirutti himna gara fuulduraatti gumii ijaarrachuudhaan Oromoon akka rakkoo isaa itti hiikutti himna. Gaafa lammaffaa waa'ee akka itti jaarmaan kun ijaaramu seera isaa waan hundumaa eega ibsame booddee hoogganoota filatu hoogganooti kuni gumiitu jira. Gumii jalatti koree hojii raawwachiiftu jira koree hojii raawwachiiftu gaaraatti board of directors jira isa gajjallaatti komitee 18 jira komiteen 18 kun immoo durataa qabaatu durataan kunii fi kun durataawoti komitee kana miseensa koree raawwachiiftu waan ta'aniif kun hundumtuu filamanii hojii isaan akka itti calqaban himu. Guyyaa sadaffaa akkatti warri filataman kun wallaansoo Oromoo kana gargaarsa waan Oromoof godhan kana keessumaa sanyii duguuggaa Oromoo irra ga'aa jiru rakkoo Oromoo irra ga'aa jiru akkamittiin furuudhaaf irratti hojjenna kan jedhu keessumaa isamma Sumaaleen Tigreen Sumaalee bittee Oromoo walloo kaaftee Hararirra Baaleerra Sidaamorra Gujiirra Oromoo akkasii fixaa jirtu keessumaa Oromoon naannoo kanaa Oromoo bara dheeraa lolaa ture lolisatti kan beekame waan ta'eef isaaniin fixxee booddee Oromoo gara keessaa jiru fixuudhaan waan isheen abbalattee jirtuuf ummati Oromoo jara kana duukaa dirmatee jara kana bira dhaabbatee akka isaan gargaarsa godhan waan isaan barbaadan hundumaa akka godhuu hin danda'amu irratti mari'atamee hojiin akka calqabamu ta'a jechuudha. Kanaaf iddootti Oromoon waliin mari'atu Oromummaa isaa itti calaqqisu Oromummaa isaa ittiin boonu wayyaa huccuu Oromoo uffatee aadaa Oromoo itti calaqqisu sirbi Oromoo lafatti sirbamu aadaan Oromoo lafatti calaqqisu akka keenya durii akka abbaa keenya durii ta'uudhaaf yeroo kutannee kaanu uummatatti agarsiifnu ta'a jechuudha guyyaan kun sadanuu. Tole bareedaadha gaaffiin biraataniin qabu beeku guyyaa ta'e mataa irratti ammoo reediyoo Finfinneedhaati wajjin haasawa goote tokko irratti waa'ee gumii kanaatii fi OLC jidduu maaltu garaagarummaa maaltu jira gaaffii jettu gaafatamtee ture. Gaaffii sanirratti waa'ee instituushinaa kaaftee waa'ee iskoolaarshiippii kaaftee Itoophiyaa leellisuudhaa kaaftee wanni kun maal jechuu akka taatee dhaggeeffattoonni keenya baruu barbaada. Waan kanarraa maal jetta? Gaaffii bareedaadha. Namooti tokko sababa akka itti polotikaa ilaalaniif kan ka'e yaada sadii kaafte irratti waa'ee gumiidhaa fi waa'ee OLC Oromoo Leadership Conference fi waa'ee scholarship fi waa'ee Itoophiyaanizimii waan kas sadii irratti yaada adda addaa kaasanii iddoo adda addaatti harkisanii
miidiyaa feesbuukii iddoo daddarratti warri haasa'aa jiran jiru. Waan ani ibsu barbaade gumiidhaa fi OLS gidduu garaagarummaa jiru akkamittiin akka calqabame ibsuun barbaade namooti garootu kritikaalii waan sanan ilaalin akka barbaadanitti hikkatanii kontekstii ani keessatti dubbadde dhiisanii yaada nama facaasu waan baay'ee warri haasa'an jiru. Ani yaadi koo akka garaagarummaa wanti maal akka ta'e namichi na gaafate akka inni baruu kan hime malee jarri kun lamaanuu nyaapha oliitii olijjini olirratti hammina qabu walloluu diina dhiyeessine garuu namooti baay'een akka itti jiranii dhiyeessaa jiru. Fakkeenya waa institution irratti jarri OLC conventionidha akkuma isaan jiran jedheennaan akka isaan institution hin qabne godhanii ibsame. Garuu akka nu beekutti OLC'n organizationii mataa isaatti qabaa, organizing committee qabaa, isa jalatti illee committee adda addaa ijaarratee jira. Gara fuulduraatti illee akka isaaf ta'utti waan barbaade gochuu danda'a. Ani jaarmaa Oromoo tokko wajjin iyyuu hammina irratti yaade waan hamaan irratti naasofne garuu namni karaa irraa jallisanii akka barbaadan godhanii jiru. Jaarsoliin illee nu gidduu galamee hojjechaa jiru. Gara fuulduraatti illee waliin hojjechuun keenya waan hin oolledha. Maaliif dhimma biyya tokko irratti waan mari'annuu fi garaagarummaa keenya xiqqeessine ol duukaa akka dubbannu gaarii barbaachisaadha. Garuu namni tokko warra Facebook irratti ba'anii iddoo adda addaa irratti ba'anii rakkoo guddaa godhanii akka Oromoon ol nyaatu akka Oromoon irratti bobba'u godhan baay'eedha. Kanaaf jarri kullachuu jaarmaan kullachuu kan mataa isaanii danda'e gara fuulduraatti illee kan hojjechuudhaaf danda'anii Oromoodhaaf illee bu'aa guddaa buusannee mannaa akkuma jaarmaa kaanii OLC'n GG wajjin akka inni dhufee hojjetu abdii guddaatu jira. Kanaaf wanti namni baay'ee karaa irra jallisee haasa'e sirrii malee akka isaan karaa irra jallisanii haasa'an namni warri dhaggeeffatu akka hubatu barbaada. Nuti karaa keenya OLC's haa ta'u jaarmolii hundumaa wajjin hojjechuudhaaf qophaa'oodha. Kan hojjechuuf kaanes Oromoon hundumtuu kan nyaapha jala hin galin kan nyaapaaf hin hojjenne ol duukaa dhufee ol duukaa ijaaramee ol duukaa mari'atee biyya isaaf hojjetu waan barbaannuu fi humni Oromoo akka hin facaane waan barbaannuu fi kanaaf gara fuulduraatti GGO'n warri hoogganoota GGO warri filaman gara fuulduraatti OLC wajjin hojjetanii akka isaan ol duukaa beekumsa qabu risoorsii qaban hundumaa ol duukaa dhiyeessanii ol duukaa fookasii godhanii uummata Oromoo hojjetanii abdii guddaan qabadee yaada. Inni lammaffaa waa'ee iskoolaarshiippiiti. Iskoolaarshiippii akkuma beeknu wayyaaneen yookiis immoo mootummaan Tigree nama baay'ee bittee biyya alaarratti facaaftee jirti. Nama iskoolaarshiippii fudhatee dhufu garri kaan eega iskoolaarshiippii fudhatee dhufe garbummaa wayyaanee jalaa baheetu wallaansootti dabalama. Warri immoo garbummaa wayyaanee jalaa hin baane Facebook irratti ba'anii iddoo adda addaa irratti ba'anii akka Oromoon gargar diigamu warra akkasii haa ta'u. Kanaan jedhanii warra sanaan malee warra Oromootti dabalame miti. Oromootti warri dabalame wallaansoo Oromoo guddisuudhaaf furdisuudhaaf hojjetu. Kanaaf kabaja qabu. Uummati Oromoo illee isaan barbaada. Beekumsa isaanii fi waan qabaniin dhufanii Oromoodhaaf hojjetanii kanaaf isaan irratti mormiin hin dubbannan. Ani warruma diinatti maxxanee diinaaf hojjetu qofaan jedhe malee warra kaan miti. Ani iyyuu mataan koo nama baay'een Oromoo giseen biyya ta'anii hausaan naa kataban yaada adda addaa hausaan naa kennan akka profeesarii tokkootti rekomendeeshinii katabuudhaan yaada kennuudhaaf akka isaan jalaa ba'an dhufanii biyya kanatti baratanii akka isaan wayyaanee jalatti hin galle nama baay'ee wajjin mari'adhe waan baay'ee irratti hojjedhe Oromoon karaa fedhanii barachuun baay'ee barbaachisaadha. Eega baratee booddee diinaaf akka hin hojjenne warri diinaaf hojjetu irratti gara laafina maleen rakkoo isaan Oromoo irratti baasan haasa'e maleen warra kaan hin turne garuu namooti jallisaniitu akka nama hundumaatti warra achi bahee iskoolaarshiippii argatee dhufe akka diinaatti ilaale godhanii dubbatan jira kun sirrii miti. Ani warra eejentii yookiis immoo ergamtuu wayyaanee ta'anii paaltookirra feesbuukirra iddoo adda addaatti Oromoo gargar facaasuudhaaf halkanii guyyaa hojjetanii
warra mindaa wayyaan irraa argatan criticize godhee isaan immoo horii Oromoo fudhatanii Oromoo irratti bobba'uu akka isaan dhiisan waamicha guddaa goonaa fi kanaaf hubannoo likka malee hubatame karaa jallisanii warra isaantu jiraachisa. Waa'ee Itoophiyaanizimii immoo Itoophiyaanizimiin kun wanta baay'ee konseptii yookiin immoo ilaalcha nama baay'ee gidduutti wal mormuu fiduudha. Anillee kanarratti research article godhee irratti publish godheera. Awun Itoophiyaanizim jedhanii warra Tigreedhaaf yookiin immoo illiitii Tigreetti yookiin immoo illiitii Amaaraatti galii galanii Oromoo irratti galagalan malee Oromoon achi jalaa bahee independently ani biyya koofan hojjedhaa jedhe yoo Itoophiyaa democratize godhades yoo Oromoon bilisa baatudes jarri kun Itoophiyaanizimii fudhatanii miti. Itoophiyaanizim kan jedhamu jaamaa ta'anii ilaalcha Itoophiyaa kan Oromoo tuffatu kan aadaa Oromoo balleessuuf ka'e kan Oromoo qabee ilaalu warra akkasitti warra galeedha malee fakkeenyaaf warri akka ODF faa criticize godhe fakkeessanii irraa isaan jiru. ODF akka ilaalutti warra independent political organization dha Itoophiyaa democratize godhananii kanaafitu affeeramanii jaarmaa gumii keessa jiru. Maaliif ijoolleen Oromoo nyaapha jalan jiraanne hundi isaanii mana tokko keessatti dhufanii waliin mari'atanii yoo Itoophiyaa democratize godhan empire geeddar democratize godhanis yoo Oromiyaan bilisa baatu jedhanis Oromoon ofii ijoollee isaa mari'aman qabu. Oromoon ol bira taa'ee mari'atee ilaameedhaan akkamitti kun ta'uu danda'a kun maaliif hin taaniree waliin mari'atee yaada giddu galeessaatti uummata Oromoo kan itti gargaaru akka inni uummata Oromoo bira dhaabbatu gochuudhaaf beekumsi Oromoo tokko horiin Oromoo tokko waan Oromoon qabu tun badin wal bira dhaabbatee biyya isaaf akka inni hojjetu waan gumiin godhuudhaaf kanaaf nuti warra sana irratti yaada hamaa laanne warri yaada hamaa irratti laannu warra Oromoo irratti waan hamaa hojjetu qofaadha. Kanaaf dubbiin ol rukutanii namni baay'een yookiis utuun galniif haa ta'u yookiis immoo beekaas haa ta'u jallisanii akka Oromoon irratti galagalu warra godhu jira. Kun hundumtaa sirriitti hubatamee nama Oromoo hundumaaf akka ani akka nama tokkotti haa ta'u hiriyoottan koo warra ajiran haa ta'u uummata Oromoo jaarmutii Oromoo bilisa ta'anii nama jala hin jirre hundumaaf kabaja qabna. Isaan hojii hojjechuu barbaanna hojii mari'annoo hojjechuu barbaanna muuxannoo isaanii beekumsa isaanii yaada isaanii fidanii akka waliin hojjennu barbaanna shakkii fi wal mormuu fi wal xinneessuun akka hafu barbaanna rakkoon nu gidduutti dhalatee hamee fi namni nu gidduu galee walitti nu naqee yaada hamaa nu keessatti facaasu akka nu dhaabbatu barbaanna. Kanaaf akkasitti akka namni na hubatu barbaada kanan jedha gaaffii kanarratti. Ayyee galatoomii sa'aan teenyaas waan deemtee jirtuuf dhumarratti dhaamsii dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaatiif qabdu yoo jiraatte carraa boodaatiin siiqanna. Baay'ee galatoomii obbo Jaliil. Oromoon akka duriitti ilaaluu dhiisuu qaba. Maaliif akka duriitti yoo ilaallee rakkoo guddaatu nu mudataa deema malee hiika argachaa hin jiru. Wallaansaan kana dura gochaa jirru Oromummaan akka dagaagu godheera. Garuu amma kan nu barbaachisu jaarmaa akka biyyaatti ol duukaa hidhannee ol duukaa dhaabbannee gara fuulduraatti kan ittiin deemnu barbaanna. Jaarmaan kun immoo moodeelii aadaa Oromoo irratti kan hundaa'e kan sirna gadaa calaqqisu kan ilaalcha gadaa calaqqisu fakkeenyaaf nama akka jaallatetti dubbachuu akka barbaadetti yaaduu jaarmaa barbaade keessatti galuu garuu immoo Oromiyaa uummata Oromoo nama jalatti tun gashin akka inni abbaa biyyaa ta'ee bilisummaas akka inni qabaatu irratti hojjechuu waan kana ta'eef yaada keenya diddiirree demokraasii uummata Oromoo qabuun akka gaariitti ol duukaa hojjennee uummata kanaaf akka hojjennuu fi waamicha guddaa goonaaf namooti shakkii qabatan gumii irratti kottaatiin ilaalaa kottaa keessa galaalaa wajjin hojjennee ilaalaa gumii keessatti tokkollee tokko hin caalu namni tokkollee hin caalu dubartiin dhiira hin caaltu dhiirri dubartii hin caalu ijoolleen daa'imni namni guddaan akkuma Oromootti kabaja qabaa iddoo qabaa jaarmaa guddaan haa ta'u xinnoo haa ta'u wanta barbaadde irratti ijaarame kabaja guddaa qabdaa kottuuti biyya kee hojjedhu gumii kana irratti kottu hirmaadhu
gumii kana keessatti miseensa ta'e irratti hojjedhu gumiin yaada haaraa yaada aadaa Oromoo calaqqisuun uummata Oromoo akka ijaaramee gara fuulduraatti adeemu irratti hojjetaa kottaa itti dabalamaati rakkoo xaxaa uummata Oromoo keessa jiru. Wajjin mari'annee akka irratti hojjennuu fi kottaa affeerraa guddaa isin goonaa gaafa eebila 14 amma 16tti Minnesotaatti kottaa dabalamaa kottaa keessumaa Oromoon gara miliyoonii gara Oromoo baay'eetu Minnesotaa keessa jira jedhama. Kanumaaf iyyuu achitti goone kanaaf kanumaaf gumiin walitti dhufeenya isaa achitti godhe kottaati Oromummaa keessan calaqqisaa kottaati gumii ilaalaa warri barbaadan immoo itti dabalamaa warri jaarmaa qabdan immoo jaarmaa keessan galmee isaatiin nama lama ergadhaa warri sun lamaan sin ergattan kun dhufee miseensa gumii ta'eetu waan Oromoodhaaf barbaachisu irratti murtoo jajjabaa kennuudhaaf deema. Jaarmaa fooshaas haa ta'u, jaarmaa gandaa ta'u, jaarmaa amantii haa ta'u, jaarmaa poolitikaa ta'u waan fedhe qabaattan nama lama ergadhaati kottaa keessatti hirmaadhaa innee kabajaan isin affeerraa jedha. Tole bareedaadha. Dr. Asaffaa Jaalataa miseensa koree qindeessituu gumii Oromiyaa addunyaa bu'uureessuudhaaf jaaramte keessa jira. Carraa tanatti nuti si affeerree bakka tanatti dhuftee waan kana akka gaariitti nuuf ibsuu keetiif hedduu galatoomiin siin jaa fayyaadee yeroo biraa walitti dachaana ammaaf nageenyaa jiraadhu. Atillee galata guddaa qabda obbo Jaliil reediyoon keessan illee galata guddaa qabaa carraa akkasii naa kennee wanta biyya keenya waan uummata keenya irratti akka waliin mari'annu waan na affeerteef galata guddaa qabda galati kee bilisummaan jedha. Nagaatti. Nagaatti. Kehuyan mirga kofal madu indi suangkan Oromia arka kogal fadu walif dame hero karen fal madebia muredin alanu dinne handur Oromia muredin alanu dinne handur Oromia. Akka moltan dhaggeeffattoota kabajamoo reediyoo sagalee Oromiyaadhaatii fi ilmaan Oromoo hundinuu akkam fayyaa nagaya Abduu Jaliilii fi Sayyid Mahammad Aliitiis galatoomaa carraanuu kannuu keessaniif wanni banameetu jira. Wanni banamee giraaja namni Oromoo banee obboleessa keenya Taajuu Abdallaatii fi Taajuu Aliitii fi obboleessa keenya Arba'iniitu banee iddoon 2803 Central Avenue North Minnesota Maxi Auto Repair Ja'ama giraaja kanarraa koottaa qooda fudhadhaa biizinasa nama Oromooti telefoonni Harbein 612 7 2 4 keessa baruudhaaf nambara kana dha'uu dandeessanii galatoomaa fayyaadaa. Egaa Jaliil biizinasa Oromoodhaa haara jajjabeessuun kaayoo reediyoo kanaati dhugumatti Oromoon guddisuun wal jajjabeessuun walirraa bitatuun tajaajila walirraa argatuun kun waan jabaa kanaafuu dhugumatti isaanis milkaa'an jennaa Oromoon quba qabaatu eessa baname jettee Central Avenue Central fi 28 Central Minneapolis keessatti
maqaan maaksii aawudoo jaanii maaksii aawutoo jedhanii jechuudha. Maagaa kan dura makiinaa fidatu ana ta'uu jiraata. Lakkaan makiinaa haaraa wanti tolchitan kinaaf jedhee irratti galatoomaa dhugaatti dhugumatti. Tacaccabxee siranjiin dibdanii moo wannuma tolchitan zeetuma fayyii jirtanii laata. Uummanni Oromoo asirratti wanni hubachuu qabdan guddaan oil change godhachuuf ganda biraa dhaquun isinirraan oolu. Makiinaa yoo cabxe tolfachuuf bakka biraa dhaquun isinirraan oolu. Waan biraa nu godhaan jennu maallaquma san nama Oromoo fida. Ka bakka biraa geessitan san obboleeyyan keessaniin gargaara. Namni Oromoo guddachuun Oromoodhaaf bu'aa fida. Akkasitti haa hubannu galatooma. Dhugaan yoo Oromoon guddatte gaafatti haajamnetti dhaqannaa agartee biraa agabuun bullu. Akkasii dubbiin. Galatooma milkaa'aa jennaa Abduu Jaliil maal ta'e gara sagantaa itti aanutti tarkaanfachuudhaaf yeroo hin qabnu garuu muuziqaa kanatti. Waa xiqqoo yoo irraa jette hoo maaltu ta'e. Maal seetaa. Yoo gartee torbaan dhufuufillee yaadannee. Torbaan dhufuufillee yaadannaa maali waa'ee tajaajila hawaasaa kanarratti gorsa qabaa gorsi kun maali namni biyya ambaatii as godaanee dhufu kun seeraaf heera aadaa uummata itti dhufee kana kabajuun dirqama. Ammas tooftaa gargaarsaa namni gargaarsaan jiraatu seeraan haalaan naamusa eegee argatuun barbaachisaa waan ta'eef dhiheenya kana Star Tribune gaazexaa jedhamu ka biyya kanaati irratti kaba'e maali maatiin adda addaa akkaataa itti gartee gargaarsa sobanii argachuudhaan abbaa warraan qabu ibaluun qabu akkana jechuudhaan waa hedduutu rakkina guddaa dhufee ammaan tana mootummaan hordoffii guddaa geggeessaa jira. Dhugaadhaa ulfinna jireenyaatirraa namni kun jiraachuudhaaf if jiraachisuudhaaf waan adda addaa himachuun ni mala garuu wanni martinuu haga qabdi Abduu Jaliil beetee maaliif biyyi tun waan isaan dur godhaa turan arra nu haaree nuuf fakkaateetiin goona beetee maaliif wanni kun gartee ni beekan isaan ni beekan. Faranjiin tun waan beektuu ta'e beete. Kanaaf biyya kana biyyi tun biyya seeraan bultu amma yoo laalte gartee namni seera ol hin jiru amma pirezidantiin kun pirezidantii Donald Trump seera lama baase. Lammiiwwan biyya torba akka hin dhufnee fi akkas baqataan akka hin dhufne garuu abbaa murtii tokkotu barcumarra taa'ee seera san irraa harkaa kuffise intaatu jedheen diddaan maal jechuudha seeraa ol pirezidantiin biyyattiitu hin jiru. Namni immoo naamusaan seeraan jiraachuun barbaachisaadha. Waan hamtuurraa if eeguun waan biyya tanatti keessatti hin barbaachifne ka biyya tanatti waan seeroo cabsan itti gaafatan waan biyya tanatti haalaattu jira biyya tanatti saala. Biyya tanatti waan goonu jira asitti ammoo dhoorkaa waan ta'ee jira. Gartee amma fakkeenyaaf baatii dabartee miti Diseembar jechuudha waggaa dabree keessatti warri chiropractic kliinika qaban namni yoo makiinaan si dhoofte si shukkuuman kamaal jedhan kun gara 8 mooqa 10 seera malee horii argateeti miliyoona meeqa argatee ammaan tana garteeti miliyoona 20 argatanii waggaa meeqatti mootummaan dhaqqabeetiin irraa fudhate. Maaliif yoo makiinaan si dhoofte seera Minnesota keessatti ati mirga qabda gara $20 waan tokko tajaajila akka fayyaa argachuuf wal'aanamuudhaaf maal jechuuf kana jira gartee kun ammoo isteeta biraatti keessatti hin heddummaatu. Kanatti gargaaramuudhaan aboo yoo sidhame kootu si shukkuumna maal jechuudha namoota akka barbaadanii fiduudhaan seeraa alatti kun miliyoona 20 argatanii arra kun irra caccabaa jiran garteeti. Caccabiinsi kun ammoo maal fida yoo ati amma akka guddaleedeeti waa hedde maatii keetii rakkina fida mucaa kee akka kolleejjii jiru intalleetii kolleejjii jirtu ijoollee teetta barataa jirtu waa hedduu miidha jechuudha. Kanaaf waan hamtuurraa if eeguun if qusachuun barbaachisaadha jechuudhaaf jennee kana boodamee guyyaa biraa itti deebina sa'aatiin hin jiru. Torbaan dhufu yaadachiisuudhaaf niin tattaafadha wanna kana akka fixxu waan hedduu harkaa qabdu niin beekaa rakkoo garaagaraa tan hawaasaa akka harkaa qabdu niin beekaa ammoo har'aan tan sa'aan maal deemteef jettu torbaan dhufu ni fixxa. Torbaan dhufu fixxa. Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamu qophiin sagalee Oromiyaa tanarraa asirratti raawwatti torbaan dhufu qophii biraatti nagaa walitti dachaanu nuyi bara 21ffaadhaa ol qaqqabatu Said Mahammad Ali TV sagalee Oromiyaatiif ani Abduu Jaliil Abdallaati nagaan jiraadha. You are listening to Fresh Air Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul coming up. Somalida Manta haga isaan qopheessanii maaliif nageessaan beeksisa tokko kennee jira federaalaa koongirees federaalaa Oromoodhaa walgahii guddaa qabaa sabti as deemtu tana jechuudha sanbata as deemtu tana Apriil 8 bara 2017 sa'a 2 haga sa'a 6tti bakki itti godhan namoota Minneapolis Urban League Building. Salmaa jiranillee gartee dargaggeeyyii dhuftee nurraa waan kana fuutu tarameeqaan kadhachuu jiraatii abbo ballama keessan godhadhaa torbaan dhufutti akkuma bakka nageessaa san dheexanitti achumaanuu ballama godhadhaa nattis bilbilaatii waan kana nu harkaa fuudhaa isin jechuudhaan barbaada dhaggeeffattoota keenya nagaan nu jiraadha.